barrii fi riistooraantii cafe hojii isaa idilee eegalee jira. Baga nagaan dhuftan anaan dhufu yooyya koottaa asan jira sisiniin jedha. Barriif riistooraantii cafe cooma muruu yoo barbaaddan murata sangaa, murata re'ee, murata oola, nyaata aadaa, nyaata ammayyaa. Maal dhugnas jettanii yaadina dhugaatii aadaa fi dhugaatii ammayyaa hundinuu jiru. Yoo barbaaddan booka daadhis barbaannan caffee barrii fi riistooraantii yoo dhuftan waa mara kan argattan bakka aara galfii iddoo mijataa ta'e, bakka waltajjiif ta'u iddoo miidhagaa qopheessee isinii jira. Guyyaa barbaaddanitti yeroo barbaaddanitti keessummaa keessan qabattanii yoo dhuftan bifa miidhagaa ta'eenis kan isin keessummeessinu ta'a. Barriif riistooraantii cafe bakki argama keenya yookaanis bakki teessuma keenya magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa kan ta'e giddu gala gabaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yookaan jamoo tokkoffaa keessatti argamna. Damiilee keenya yookaan damiilee barrii fi riistooraantii caffee yoo barbaaddan Finfinnee naannoo dirree masqalaatti ni argattu. Odeeffannoo dabalataa argachuuf lakkoofsa bilbila keenyaa irratti bilbiluudhaan odeeffannoo dabalataa argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila keenyaas Duwwaa 18766551 heloo yoo jettan odeessaalee barbaaddan argachuu dandeessu. Horaa bulaa deebana barriif riistooraantii cafe.